Tole. Kalau begitu itu channel itu ya tuh naga kesini. Ambaye naga aku kan karara deeman jira jechuudha. Karaa gubbaan jira garuu waan tokko fakkeenya kaasetanii yaada wayisii qooduuf jechuudha. Hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Wanirraa baratanidha. Warra hubatanii jedhu yaadachuudha. Namni tokko jireenya isaa keessatti jechuudha. Jireenya isaa jalqabaa tokko akka tasaa yookaan akka salphaatti jireenya isaa dhabee jireenya kan biraan ijaara yoo jedhe baay'ee ulfaataadha. Yoo ijaares jireenyi isaa akka salphaa ta'uu dhiisuu danda'a. Maalirratti hin kaasiseetanii fakkeenya jechuudha. Fakkeenya fudhadhee kanan sinii kaasaa jiru, sinii haasawaa jiru. Mana keenyatti jechuudha. Jabanaa waggaa 2 teessi tokkotu cabbii bitaniitu isa booda kan biraa binnee yeroo fayyadamu immoo yeroo alaa yeroo finnee dhufnu waan baay'ee tokko guddaan fakkaatu waan bakka manicha faana deemu nutti fakkaatee kan binne yoo manatti galleettiin guddaa maru garuu guyyaa tokko erga binne baay'ee guddate kan beeksisa fakkaatee fokkisa. Kana amma immoo isa dhiisee jechuudha. Isa dhiisee kan biraa bituuf adeemaa jira. Fakkeenya sanarraa ka'eetanan akkasiin. Kanaaf amma kun ta'uu waan dideef kan biraa xiqqoo ishee kan madaalu kan bareedu kan ta'u tokko adeemaa jira jechuudha. Maaliif yaadese kan haaluma kanaan namni tokko akka salphaatti yookaan akka tasaa yoo jireenya isaa duraa dhabe jireenya kan biraa yookaan jireenya itti aanu argachuudhaaf baay'ee akka ulfaatu yoo argate illee akka duraa akka isaan taane asirratti ilmaan jechuudha. Kanaaf waan tokko yoo nama jalaa bade gaa'ila haa ta'u, jaalallee haa ta'u, qabeenya haa ta'u akka salphaatti deebi'anitti dhufuun akka salphaatti deebi'anii argachuun baay'ee ulfaata. Fakkeenya kana sinii kaasee anamma dura kan torte kan sirriitti jaallannu kan bareeddu tunu jalaa cabee lammatannaa binnu garuu nu ta'uu didee san ol keenya mas kan biraa bituu fi itti jira jechuudha. Daawwattu amma daawwadha ilaaluuf dhufeen jira waan jabanaa waan namni fedha. ትንሿ እስቲ ስንት ናት እቺ? 65 ምንድነው እዚህ የተሰበረ ይመስላል እዚህ ጋር አንድ ጊዜም ገዝቼ እንትን ሆነብኝ ስንት ነው ዋጋው? ስንት? ምን ነው ማማ ምን ነው ግን እኮ ጀበና አሁን እዚህ ጋር ጥቁር ነው እንትን እሳት ላይ ሳደርጎ ደግሞ ወደ ቀይ ወደ ቡኒ ይመጣል። ለምንድን ነው ግን አታርጊው ሞቅ አርጊና ለብ ነው እንዴ ግልግል አርጊና እንዳይተቀላ ተፈልክሽ ለዚህ ሞቅ አርገሽ እንጎና መጣች እንጎና መጣ በቂጣ ቁጫለሽ ሳት በዛ ሶስተኛ ቡና ለአንድ ላስቲክ ሶስተኛ ቡና ዱቄት ጭምራለሽ ታውቀጥብሽ አብርሽ ግንፍል አንዴ ብቻ ግንፍል አንዴ ግንፍል ስትል ደግሞ ውሃ ተጠቅሽ የፈለዋ ጭምራለሽ ወዳውኑ ከተፈላበት ምን ችግር የለም። አሃ በቃ ዋይብስ አይዘል አንድ ላስቲክ ትበቃሻለች። ይኸው ላስቲክ ምትጠጣበታለሽ አይደል? ትበቃሻለች ውሃ ሶስተኛ ቡና ተለዋ ማለት ነው። ስለደቃ ዱቄቷን ቡና ስኳሯን ታረጊና አብራክ ትላለች አትከርኔ እዛ በሱፍ አሁንም ውሃ ታፈያለሽ ጨምሪያለሽ ቡናሽን ጨምሪና
መጠጣት ነው በቃ ከጠጣሽ በኋላ ጥባለሽ ደግሞ ባዶ ነው ማደርገው ማንድ ጀሽልሽ አይደል አዎ እንትኑ ላቀችው እሷ ላይ ያጣሽ ልጅልሽ አይደል ማስተኛት ነው ባዶውን አንጆ ጋለው ሰው ለሶስት ቀን ከዚህ ወደ በቀን ዝርቅቱ መስጠቅ የለም እኔ አሁን እቺ ትሻላለች ማለት ነው አ እሱ የሚያምር ይመስላል እንጂ እኔ ወሰጅልኝ እኔ አልጠጣበት ያውሉ ለገበያ ነው የቀረበ ጅማራች ያት ትልቅ ይመስላል አይመስልም ትልቅ ነው ለሁለት ሰው የሚበቃ ተስተናግደ ከፈውስ በላይ ከይዛ ይሄ በስማም ይሄማ ይቅርብኝ ይዛ ትንሿ እቺ ትሆን አዎ ሰው እንዳይሰበር ደህና ነው እሱ kana fakkaata hordoftoota YouTube channel kiyya fakkeenyaan isinii fudhadhee kanaani akka irraa barattanaan beekee jechuudha waan tokko akkuma salphaatti dhabuun hin danda'ama akkuma salphaa akkuma qoosaatti dhabuun hin danda'ama garuu deebi'anii argachuun baay'ee ulfaata fakkeenyaaf abbaa manaa ofii yoo dhaban dhiirri jira jaalallee ofii yoo dhaban nama baay'ee jaalatu nama baay'ee faana turte yoo dhabde dhiirri yoo deeme dhiiratu dhufa dubartii yoo deemte dubartiitu dhufa jedha namni yeroo baay'ee jechuudha garuu akka salphaatti hin argatamu waan adii tokko akka salphaatti hin argattu yeroo baay'ee rakkachuu dandeessa dhabuu dandeessa kanaaf waan tokko akka salphaatti dhabuudhaaf fedhiin qabaatinaa jechuudha yoo humna keessanii ol ta'e malee nama jaallatan dhabuudhaaf yoo humna keessanii ta'e humna keessan ol mudannoo humna keessanii ol waan dandamachuu hin dandeenye waan keessa darbuu hin dandeenye yoo ta'e qofa kan isin dhabdan malee akkasumatti akkuma qoosaatti akkuma salphaatti dhabuudhaaf eeyyamamaan ta'ina kanaaf hordoftoota YouTube channel kiyya yaa akkuma argitan karaara deemaa waraabee waan ta'eef viidiyoon isaa qulqullina dhabuu dhiisuu danda'a ergaan isaa garuu akka qulqullina qabaatu shakkii hin qabu isiniin jedha namni tokko jechuudha an amma waanan akka tasaatti akkuma qoosaatti wayii humaa miti kun namni jedhe yeroo sanatti jechuudha ishee bira darbee yeroo bira argachuus nan danda'atti dhufuus nan danda'a jedhe itti dhufuu dadhabe waan baay'ee jira kanaaf wanti baay'een immoo of eeggannoo dhabuurraan kan inni namarra gahu of eeggannoo dhabuudhaan waan hundaaf of eeggannoo gochuu dhiisuudhaani balaan illee kan namarra gahu rakkoon kan namarra gahu baay'ee of eeggannoo dhabuudhaan jechuudha dhimma dhabeessa yookaan keerlasisa jedhamu sana keerlasii ta'uudhaan wanti namatti dhufullee waan baay'ee jira jechuudha kanaaf namni gaa'ila isaa akka qoosaatti yoo dhiisee gaa'ila argachuu nan danda'a yoo jedhe wanta akkasii hin jiru jechuudha baay'ee ulfaata akka taphaa akka qoosaa akka salphaatti yoo gaa'ila isaa jalaa bade yookaan jalaa feelii ta'e kan biraa yoo nan argadha baay'ee kaffaltii baay'ee qaba dhamaatii baay'ee qaba jechuudha anamma jabanaa ishee dura hin cabdeemti humaa miti jedhee dhiisee nan bitee nan siilessee guyyaa tokko itti dhugne hin taane wantichi hin bareenne ta'uu dide sirrii ta'uu dide manicha nu faana deemuu dide ammas kuna siilessuusaa nan siilessee bituunsaas kan biraati siilessuunsaas kan biraati baatiin itti bahee ka'ee humnis itti dabalame ammas kan bira ammas kan biraa akka miidhuu akka dhamu akka dadhabu na taasisee jechuudha
Kanaafiyyuu jalqabuma waan tokko akka qoosaatti of harkaa baasuun sirrii miti. Maallaqallee haa ta'u nan argadha jedhanii of harkaa baasuun sirrii miti. Namallee haa ta'u nan argadha jedhanii of harkaa baasuun sirrii miti. Meeshaas nan argadha jedhanii of harkaa baasuun sirrii miti. Akka salphaatti hin argatamu isiniin jedha. Fakkeenya jabanaa korraa waan baay'ee akkasiin hubattanii baay'ee abdiin qaba isiniin jedha. Kanaaf yeroo tokko karaarra deemaa waan yeroon odeessu akka taasisan karaa ilaaltanii biyya ilaaltanii magaalaa ilaaltanii safara keessas ilaaltanii nama biyya keessaniis ilaaltanii jedheen yeroo hundumaa mana keessas taa'ee odeessuu nan danda'a nama waan kana garuu qilleensa isaa yoo ilaaltan biyya isaas yoo ilaaltan kunis waan tokko barumsa dabalatee boqonnaadhas nama gammachiisas waan ta'eefidha. Egaa yaada tokko keessa argattu jedheetaniin abdiin qaba warri hubannoodhaan dhaggeeffattanii irraanii argattu haga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa amma mana bira geera waan ta'eef ciao.